Waan ajaa'iba dhageenya miidiyaa kanarratti Oromoon teenyitu miidiyaa itti fayyadamuun beektu miidiyaa itti fayyadama kana jaalbaruu ajjeese yookaan ammoo gurbaa keenya kaboqote kana ajjeese jaalmarroo dirribaati jaalmarroo agartee kana godhe aangoo isaatitti dhufe waraana qoodate jaalsan jirra waraana qoodate waan ta'eef wanti kun irbijaan kun irratti fudhatamuu eegale ijoollee agartee wareegamaa jirtu kan ammoo lubbuu dhabaa jirtu kan kufte hundi jaalmarroo mata ajjeesa yookaan ammoo jaalmarroo mata ajaja waraana bilisummaa Oromoo durataa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan mata agartee irbijaa irratti fudhata waan nama ajaa'iba keessattuu miidiyaa kanarratti wanti nuti agartee gaddiin wanti nuti agartee tufnu tokko agartee gatii nama kafalchiisa jechuun barbaada fakkeenyaaf TikTok fi Facebookan namoonni tokko kijibuu dhiisa waan qabatamaa tokko hin qabdan akkuma agartee Kamaalee Boo yookaan immoo Ustaas Kamaalee Boo irratti roorrisaa baatan irratti agartee duula kijibaa banaata turtan sagalee qabna viidiyoo qabna maalii goona shaneen nama ol deemu tokkollee hin barbaaddu shaneen nama akkana hin barbaaddu tanii eegaltan waanuma akkasii wal fakkaataa eegalaa jirtan isinirraa Kamaalee namarraa fokkata waan tokko agartee dhaabii waraana bilisummaa Oromollee waan tokko hin dubbanne yookaan ammoo ajajaa waraana bilisummaa dubbiimaa waan takkan dubbanne wanta kanarratti wanni dubbatame tokkollee hin jirtu garuu haa ta'uti kijiboonni namoota tokko ammoo kan miidiyaa kanarratti kijibanii waraana jaalsan sanyiirraa qoodate yookaan ammoo jaalsanyiidhaan irraa waraana fottoffatee wal dhabbee jira kana mee fakkeenya siikaa sagalee tana dhageeffadhaati yookaan ammoo sa'uutii tana dhageeffadhaati walitti deebinaa yaada keenya bal'inaan booda dhumarratti itti kennadha laayikii godhaa sabskiraaybii godhaa isiniin jedha sagalee tana dhageeffannee walitti deebina. Amma ko nuti gandaan gosa ko gana wal tumuuf deemaa jirra jechuudha. Inni ndiyaa'umni TikTok irra tokko taane iyyuu jirra hanga ta'e iyyuu jechuudha. Qe'ee keessatti waan ijoolleen kun godhaa jiran beektu. Jaal Daawudin deeggara ibaluun marrootiin akkas jedhee qabaa maatii isaarraa saamaa lagattiidha akkas godhaa jettee mini kunoo waan ofiifan kan isheen dubbattu. Yoo waan ofiin dubbachuu baate kunoo obsee mini kan isheen dubbattu. Mucaan maddu'e kana kunoo obseen nuti mataasaa facaasuudhaaf dudduubatti hin deebinu kan isaan jedhanii dubbatan. Mee wobbo sakamtu kana mee wobbo sakamtu Oromiyaan bilisoomsa jedhee nama dhuunfaa nan ajjeesa jedhu eessa jirame moo remote controlidhaan wobbootiin waan barbaachisanii godhu qawwee baachuun jechuun ikkoo uummata Oromoodhaaf diinarraa soqolachuu malee uummata Oromootti rooroo fiduu miti ijoolleen kun garuu naamusa ala duriyyee maqaa wobbootiin qarshii uummata kanaa kan saamani namni sayidhameef sagalee akka hin taane nama isa dhukkubsateef sagalee akka hin taane sagalee uummataa hijack godhanii kan jiranii jechuudha. Hijack godhanii ani isa dhugaa dubbachuudhaaf amma namni baay'een qabsoo Oromoo kanaa hijack godhee eenyudha Abiyyiidha Lammaadha Jawaaridha jedhu miti kan qabsoo Oromoo hijack godhee ukkaamsee namni tokko akka hin dubbanne kan godhe namni akka qabsoo kana hin tarkaanfachiisne namni akka waliin ijaarre kan godhe Marroo fa'iidha ficaasaa Marroodha duriyyoota kanadhaa fi Tigrootaadha. Waan takka wanni uummanni Oromoodhaa akkaan hubachuu qabu. Qabsoon teenya bakka dur hin jirtu achirraa deemtee har'a Finfinneedha jirti. Finfinnees dabartee sadarkaa Afrikatti oliittee uummanni Oromoodhaa kan duraan awwaalame beekamee jira. Uummanni Oromoodhaa kan duraan humna hin qabu jedhamu humna ta'ee jira. Humna guddaa ta'ee jira. Humna sodaatamu ta'ee jira. Akkuma fedhettu warra amma mootummaa jiru wajjin dhugaadhaa fedhiin Oromoodhaa akka duritti illee akka yaadamitti illee deebi'u baattu. Wanni hedduun Oromoodhaa gaafiin deebitee jirti. Hunda caalaa garuu Oromoon humna taate ol baatee jirti. Har'a humna jabduudha. Siyaasaan Oromoodhaa akka ta'uu qabu akka durseetti gad deebinee akka gaafa gobeellee fi baala keessaa qabsoo inni osoo hin ta'in sadarkaan teenyaas ol kaanee yaaduu qabna. Keessattuu hawaasni keenya iddugala ta'uu qaba. Waan isaa ta'a waan isaan taane addaan laalee sadarkaa hubatu irra gahee jira. Kana maaliif hin ja'a? Warri har'aan tana gaara keessaa qabsoo godhaa jiruu fi warri mootummaa harkaa qabus ijoollee Oromoodhaati. Ani clearly yoon isinii hime waldhabbiin jara kanaa qabsoo Oromoodhaati miti yookaan Oromoodhaaf waan irra wayyaadhaa fiduu osoo hin taane qabsoon jirtu biyya qabsoo aangoodhaati. Qabsoo aangoodhaati. Garee Abiy aangoodhaa kaasanii garee Marroo aangoo qabachuudha malee as iddutti waan jarri OPDO amma Oromoodhaa godhe kanaa ol wanni Oromoodhaaf taha takka illee hin jirtu yoo Oromoo caasaa sirreessanii jaaranii kana caalaa wayyeessu taate malee. Mame please. Mame please. Naabsi. Wanni kana booda Oromoodhaaf irra wayyaan dhufu ani waan jiru natti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf. Tajara TPLF amma 27 Oromoo goote. Awwanniin Abiy irraa gammadu takkitti yoo jiraatte gumaa Oromoon gumaa Tigreen Oromoo goote Abiy dachaa godhee kafalee jira. Sanii hedduun deegara. Maaliif? Wanni TPLF Oromoo amma 27 goote haga biyyee teenya Oromeerraa karaa Tigraay ol fiitutti haga dhiiga nama keenyaa xuuxxee dhiiga nama keenyaa nama Tigreen hiixutti haga Oromoo mataa haga qabatu goote TPLF ture. Gumaan kun akkamitti galuudhaaf taa'aa yaaddawaadhaa ture. Kana jaalannuus jibbinuus
أبي في قرنسا قما أرمود آخنا دتشا قدني قلتن تاك جانا ختبان لما تا جرنا فتنيا دا خامتا إبا في جهاتم أرمو أكنمت العلادان توري أرمو تفتشادا توري والنبينو سبب تيه أرانتنا أصول اللي جرو أورمون أولانتوما كباتة خبجا كباتة وري خليه عند خيسانو أرياتوري وري خليه قتيبولا خيني ساماداتوري وري هادته إني قوشا دايساتوري وري أبوتي خيني قرآن قرصاتوري أرانتنا متى كباتة جرا خنا اللي جرا خنا قولي لغاتنا كل تشونغاري دايتشو Yes. جولين تاني Lord have mercy. جولين تاني Let's go. جولين تاني تجارة جرتو أما يودفته ما وان كنرا أدا maal godhuudhaaf deema yoo gartee isaanummaan kun walii galanii aangoos walii laatanii Oromoo keessatti nagaa uumuudhaaf tahe malee waan kana caalu daa'imaa fi aanan samirraa gad roobsuudhaan deemanii kuni rakkoon Oromoo tamma jirtu rakkoo haasawaan dhumtu rakkoo mariin dhumtu jeetii yaada maaliif akka intarestii hawaasa Oromootti waan godhamuu qabu tahaadhaa jira keessatti miidhamaa jirra miidhaan keessatti jira yes mootummaa hunda keessa miidhaan dhuma jiraatti Ameerikaadhaas miidhaan dhuma jirti there is no absolute freedom absolute democracy wani kana jan hin jirtu Ameerikaas miidhaan dhuma jirti rakkinni dhuma jira ajjeechaan ni jirti dhumaatiin ni jirti hawaasni keenya hawaasa guddaadha biyya keessa mootummaan tun rakkoo ni qabdi akka gaarii qabdi rakkoon sun garuu rakkoo Oromoo waliin buuftee qawweedhaan wal dhoynu natti fakkaatu kanaafuu arra nuti ummanni Oromoodhaa akka ummatatti garee qabannee garee ollaa deeggartu garee mootummaa deeggartu innee wal qooduu osoo hin taane ummanni keenya kamtu Oromoodhaa fi Oromiyaadhaaf ta'a hayyee kana booda lollee wareega yoo kafalle waan kanarra wayyaadhaa maal fiduudhaaf deemna maaltu Oromoodhaaf dabalama wareega kana osoo hin baafne wareegaan alatti gaafiin Oromoo hangafe kun deebi'uu hin danda'u mirga Oromoodhaa hangafe eegamuu hin danda'u waan jedhamni keenya keessattuu dhaloonni haarii kun sammuu qabachuudha qaba rakkinni guddaan bakka kana jira gareen woboodhaa gaarii jiraachuun uummata Wallaggaa kana ni miite moo ni gargaartee waan siin ju'an muuxannaan fi gaafaa woboo ture qaburraan siima dhagee dureessa baha Oromiyaadhaa Harargee keessa 1992 irraa hanga 1997tti manni namni irraan ajjeefamin manni namni irraan hidhamin manni buqqa'in abbaan qabeenyaa kan hiyyoomin tokkolleen hin jiru tokkolleen lafti lolli irratti deemu yeroo hundaa'u daamee taati daaraadha taati dhumaatii Harargee keessa toorchii ta'e saaminsa ta'e waan san uummanni sun ammallee irraa qabsatee ammallee irraa uyyoo hin dandeenye arraan tana qabsoon isaan godhan suni karuma taateenuu deemtee Finfinnee walakkaa seentee Afrikaa hayyuulee keessatti maan tana so lafa lolli irra deemu irratti miidhaan inuma godhamti miidhaan inuma deemti warri qabsoo gaarii jiruus uummata mootummaa basaasee jedhee ni miidhaa warri mootummallee aangoo fiifachuudhaaf nama isaan ifirraa so'atan ifirraa qaba obboleeyso lolli Oromoodhaa fi Oromoo idduudhaa haasawaan furmaata harkachuu qaba malee Oromoon qawweedhaan waliin mootu yoo marroon boru dhufee aangoo qabateesi Oromoo biraata marroorraa quufan qabnee lafaa kaati kun shakkiin qabu maaliif ammaan tanaa achi keessatti hagam takka wal amantiin jirti hagam takka wal dhaga'uun jirti hagam takka wal jala yaa'aa jiranii hagam takka daayivarsitiin Oromoodhaa achi keessaa mul'atti amantiidhaanis kutaadhaanis even dhiiraa dubartiidhaan ni qabanii waan jiru namni ammaan tanaa irrina harkaadhaa jira yoo irrini kun jiraate Oromoodhaatu qawwee walitti lafaa kaasuudhaa deemaa jechuudha karaan kun karaa hedduu fagoodhaatii an yooni waliin gatta'anii akka Oromootti jara keenya arraan tan mee eenyu qabsoofna kanee bar gaafa nuti dambaynee qabsoo eegallu gabroonfataa naftanyaadhaa Oromoo irraa kaasuudhaa fi qawwee fuunee gaarbaan okay amaarri cabe ama 27 ijoolleen leenjifamtee lolaa turte gabroonfataa TPLF olaantummaa TPLF cabsuudhaaf qabsoo godhaa turan olaantummaan TPLF cabxee jirti hayyee arra olaantummaa eenyuut firraa buusuudhaaf qabsaawaa jirra waan jiruus gaafii fi deebisuun gaariidha. Gaafii fi deebisuun olaantummaa Oromoon tokko cabsuun Oromoo walitti buusaa jeetiin amanaa kanaafi waan kana smoothly caffee gaafii biraa utuu fixanneen duratti an aliin si beeka caffee suma argee aga biyya dhatte ani caffeen dura ol beenna mana barnoota tokko deemna adventistii baranne edha wanti ati argite Finfinnee keessatti zamana wayyaanee waa argine qabna gaafa biyyaa baanu gaafa biyya deebinee dhaqnellee zamana Hayilamaariyaam Bulchaarullee argineerra waan jiru Oromoon garuu ka ammaa kun xiqqoo adda Oromoon ka duriirra amma mataa ol qabatteetti Finfinnee keessatti atinki masaraa mootummaallee dhattee tana fakkaata mee maal argite wanti argite xiqqoo wantummaan hafuura Oromoo qabu jira biyya keessa ka durii caalaa
dhibbaa fi dhibbatti jira dhibbaa fi dhibbatti wanni ala kana haasa'uun fi wanni biyya keessaa adda. Actually wanni biyya dhaqeef guddaan takka haajaa takkaaf hin dhayin maatii ilaaluuf hin dhayin wanni biyya dhaqeef waan ala kana haasa'umuu fi waan biyya keessa jiru laaluudhaaf hin dhaqe tikeeta fudhadhee dhaqee ture Finfinnee keessa yooni protokoola fa'aa eeggattee uffattee deemtee yooni afaan Oromoo kana cabayte afaan Oromoodhaa Oromoo lugguu dubbatu xiqqoo hidhamsitee miti yoo dabsite kabajaadha qabdi irra kabajaa qabdi minnoo Oromiyyaa bachaalku waan kana keessa galtaa jechuudha Oromoon mataa ol qabatteeti kabajaadhaan deemti Finfinnee keessa Oromummaan ni kabajamti aadaan Oromoodhaa kabajaadha qabdi Oromoo tokko ittiin boonaadhaa deemta kaan warri kun si ta'uudhaaf gaabba silaan Oromoo ta'e silaan afaan Oromoodhaa beeke silaan Oromeerraa ta'edha gaabbii fuularratti garte jechuudha jara keenya Finfinnee keessa dura isaa waan takkaan siima Finfinnee 1994 dhufe dura gaafaan dhufe jimaa bitannee deemuudhaaf ni qaanfanna afaan Oromoodhaa dubbachuudhaaf ni qaanfanna gumir qaannefaadhaa afaan Oromoo lallabne malee namni mataa qaqqabatee haasa'u Oromoonuu ka Oromoodhaa afaan Amaaraa waliin haasa'u arraan tana afaan Oromoodhaa haasa'uun Finfinnee keessatti si boonsa mata ol si qabachiisa ani ijoolleen poolisni magaalaa keessaa ilaal dura isaa waan kasila haasa'ullee gaariidhaa miti poolisni magaalaa keessa jiru warri qawwee harkaa qabu dhaloota Oromoodhaati ijoollee Oromoodhaa sanuu ijoollee baadiyyaadhaa ijoollee ganda keenyaa fa'aadha dhageeffadhu poolisiin jara kanaa uleedhaan yaatti ulee malee qawwee hin hayyamaniif ka Oromoodhaatu immoo qawweedhaan deema jechuudha bakka murteessaa hunda nama Oromoodhaa agarta an eerpoortii gaafaan gabbuu afaan Amaaraan beekutti hin gabbine afaan Faranjiidhaatii fi afaan Oromoodhaatiin haasa'u gaafaan afaan Oromootti haasa'u baaragee fiigeetti nama afaan Oromoodhaa dubbatu naa yaamee na keessummeessa gaafaan biyyarraa bahu akka jirutti eerpoortii kana Tigreedhaa qaba Oromoon mataa qabatteeti sodaachaadhaa dhiiroo na qabanii biyyarraa baane so biyya keessa wanni jira jara keenya waan bireedduu jarri kun dalagees walii himuun gaariidha even though waa'ee duratti mormii qabaannus gaafii hedduun deebi'u waattuuse waan isaan kun dalagan Oromoon bar waan harkatte kunuunfachuudha qabdi kan harkannee jirra gaafii gaafanne keessaa kun nuu deebi'e tan harkanne alhamdulillah tan waafte maasitti qabsoo inni jennee deemuudha qabna malee waan hunda akka waan humaan jirre daranuutu Oromoon facaate Oromoon diigamtetti laallee waan arganne kanaa'u vaaliyuu kennuufii dhabuunis hedduu badiidha biyya keessa. Thank you Caffee na hoffolchi amallee gaaf takkitti gaafadha so eega kun jiraate taragaagaa eega kun ta'e Caffee anatu aangoo argachuu qabaa aangoorra wal fixaara malee jarri daggala Wallaggaa keessa taa'ee ummata Wallaggaa hiyyoomsee ummanni Wallaggaa akka hafuuran baafanne godhee warqii Chaayinaa gurguraa kunillee aangoo barbaadeet malee dantaa Oromootiif yoo ta'e waan Oromoo ta'u mala jarri kunillee godhaa jirti Oromoon mataa ol qabatteetti tokkummaan nu barbaachisaa jiraata. Waan takkaan siima dureessa dhageeffadhu jarri maqaa abaa'ootiin wareega guddaa kafalamee maqaa kanaan qabsoon bara dheeraadha deemaadhaa jirti. Maa waliin dhamaa baanee nin beeka naa obsi maqaa kanaan miidhaa hedduudhaa gahe maqaan kun Oromoo biratti illee beekamaadha ani bakki takka bakkiin akka gaarii qaqqabee dubbadhu jarri kunis akkanumatti alatti hafuun qabuuti xiqqoo jarri isa aangoo laachuudhaaf qaba buleessoo dhageeffadhu. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota Oromiyaa Televezyiinii akkuma dursaa isinii kaahee namoonni garaagaraa yaadota garaagaraa mancisiisanii kijibuu jechuudha miidiyaa hawaasaa kanarratti namni akka fedhe taasaa akka fedhe agartee miidiyaa waan qabaniif qofa yookaan ammoo waanuma agartee miidiyaa tokko banataniif qofa kijibuun akkuma itti fufetti jira garuu haa ta'uti harka namaatiin wareegamee qabsoo keessa wareegamee zoo agartee diina rukutaa jiru wareegamee kun agartee dhugaa rabbi guddattu beeka dhaabi waraana bilisummaa Oromoo jedhee ofii yaamu yookaan abaa'oo waan kanarratti aganni gabbayee dubbatutti namni tokkollee agartanii amantanii hin rifatina namni tokkollee amantanii fakkeenya ogaa isinii kaayas dura Kamaal Heboo yookaan ammoo Ustaaz Kamaal Heboo kan ajjeese jaalmarroodha kan akkana godhe jaalmarroodha jechuudhaan uummata keenya walitti naqaa turan amantaadhaan walitti buusaa turan kutaadhaan walitti buusaa turan wantoota garaagaraa kan agartee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hojjetamu tokko lama miti jechuudha akkuma sun agartee jaalmarroon nama agartee ol deemu hin barbaadu nama agartee ol siqu hin barbaadu jechuudhaan ammas olola isaanii miidiyaadhaan eegalanii jiranii andi barra dibbatti wanta kana hin amanu hin fudhadhullee maalafan kana hin fudhanne abbuu waan fedhe haasa'uu danda'a abbuu akka fedhe fudhachuu danda'a namni tokko eega agartee qabsoon tun na baafti qabsoon waraanaa na baafti qabsoon agartee hidhannoo na baafti gatti seeni guyyaa inni wareegama guyyaan inni itti wareegamu hin beeku yookaan ammoo guyyaa inni kufuun beektu malee inni kufaa jechuudha namni kamiyyuu ni kufaa jechuudha so ayyaanni koo kana fakkaata ture hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yaada yoo qabaattan komentii jala naa kaa Oromiyaa Televezyiinii waaraa taatan laayikii sabskiraayib sheer gochuun dagatina hundi keessanii jechuun barbaada nagaa waaqaa keessanaa olaa nagaa naa bulaa qolatti deemnutti nagaa.